Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuni shama ilmaan Oromoo qaqqaalee jirtu. Har'a waa lamaan qabadhee isin dhufe. Tokkoffaa viidiyoo suuraa wantoota adda addaa dileet yeroo isin gootan hin badu. Bakkuma takka walitti qabamee isiniif ta'a. Isin garuu hin beektan. Warra hin beekneef jechaadha. Isin garuu hin beektanu. Inni walitti qabate jawaalli keessan eegasii fuulidha. Fuul jedhee isin rakkisa. Inni lammaffaan immoo vaayirasiin adda addaa jawaalarraa jawaala yeroo argatan garuma adda addaatiin vaayirasoonni adda addaa isinitti dhufa. Eegasii innis walitti qabamee baay'atee ta'a. Isin hin argitan. Kun hundi walitti qabamee jawaalli keessan hin ho'aa hin allagaa maal ta'a. Akka itti qulqulleeffatan gara salphaan isin argisiisa. Kottaan afaan tura. Follow, like, share. Akkasuma immoo subscribe YouTube gochuu hin dagatina. Kottaan afaan tura. Gara lamaan isin argisiisa. Tokkoffaa my file keessa seentanii my files warri beeyne hojjetan isaa okay jettanii ni jechuudha. Eega seentanii zaakiraa dhiiftanii storage isaa kanarratti okay gootanii jechuudha. Click gootu yeroo takkaa fi eega si gadi bootanii underground isaa kana jechuudha. Bakka kana bakka mallattoo settingiidhaa irra jirtu kana jechuudha. Isa kana click gootu amma gadi buutanii jechuudha. Lamaan irratti daataa fi miidiyaa akka jedhu kana irratti okay gootanii mi'aan amma irratti okay godhee isin argisiisa. Miidiyaa akka jedhu kana irratti okay godha. Eega haala kanattiin okay gootan amma fakkanatti yoo laaltan meeqa jira takka 2 3 4 5 6 ja'uma jira. Amma delete gootan jechuudha. Irratti gadi qabdan quba keessanii yeroo takkaa fi gubbaa irratti right gootanii jechuudha. Amma delete gochuudhaa fi gadi buutanii asitti kun bakka delete jettu kana delete gootan. Amma delete gochuudhaa fi okay jettanii jechuudha. Laala amma meeqa 800 fi 80 jechuudha asitti. Okay, click ta'ee jirti. Amma deebitanii bakka daataa jettu kanas dhuftanii okay jettanii jechuudha. Amma right irra goota yeroo takkaaf jechuudha. Gubbaa irratti bakka tana yeroo takka guutuu yoo barbaadan jechuudha. Irratti guutanii 50. Ammas gadi buutanii asitti delete gootanii jechuudha. Okay. Delete gootanii amma ni ilaaltu laala 5,590 fi 90 wayi jechuudha. Bakka kana argitanii akka kunas guutuutti laala 5,590 wayitu vaayirasoonni adda addaa asitti walitti qabatee jechuudha. Amma keessaa isiniif qulqullaa akka kanatti tura laala. Wantoonni jawaala keessan rakkisu wantoonni adda addaa vaayirasoonni adda addaa asitti gala. Okay, amma qulqullaa'ee jira jechuudha. Okay, amma keessaa baana. As keessaa baanee amma galarii keenya keessa seenaa jechaadha. Galarii keessa seentaniiti jawaala keessan jechuudha. Waan isin delete gootanii ni argattanii jechuudha. Akkasitti eega keessa galarii keessan keessa seentanii as gubbaa kanatti ni argitan. Tuqaa sadiinsan yeroo takka click gootanii amma gadi buutanii recycle pin ka jettu kana bakka tootana jechuudha. Ni tuqaastu amma as keessatti akkuma argitan kunniin hundi waan an delete godhe asitti walitti qabatee jira jechuudha. Akkuma argitan kuni guutuun isaa delete. Amma maal gochuu qabdanii laala hamma baatii tokko as keessa ta'a jechuudha. Hamma baatii tokko isin hin beektanu asi walitti qabata jechuudha. Amma delete gochuudhaaf kun asitti guyyaa 30 jedha. Hamma guyyaa 30 delete hin ta'u hin badu. Asitti walitti qabata jawaala keessan guutaa jechuudha. Eegasiis maal gootanii tokkumarratti gadi qabdan yoo barbaadan ammoo as keessa ammoo yoo deeffachuu barbaadan delete osoo hin goone irra isin argisiisa. Amma yoo fakkeenyaaf as keessa amma waan tokko gadi buufachuu wanti tokko jechuudha deeffachuu yoo barbaadan isumarratti okay gootanii eegasi ballattoo akka wanta 0 tan irratti okay gootanii isiniif galarii keessatti gad deebi'aa jechuudha. Anamma hunduma isaa delete gochuun barbaada irratti gadi qaba gubbaarratti right gootu. Meeqa 140 ani garuu delete godheera inni hundi isaa as keessatti walitti qabataa jechuudha. Kun akkuma argitan 145 jechuudha. Amma delete goona jechuudha. Okay, delete godheera amma kun akkuma argaa jirtan delete aaraa 145 okay delete ta'ee jira. Haala kanaan qulqulleeffachuu ni dandeessanii yoo isinitti tole share like YouTube subscribe gochuu hin dagatina. YouTube eessaan argattu garuma salphaachaan jechuudha. Fayyadamtoonni tokkokkii jechuudha as keessa seentanii mata duree irratti kun profaayilii mukii jala gadi buutanii bakka mallattoo kana yeroo takkaaf yoo cuqaastan alaatul YouTube keessa sin galcha achi jala dhaxxanii subscribe gochuu ni dandeessanii isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.